سكلي ما والله إني ركض وصوتي لا أنجز تجربة ركونا من دار إسرائيل ركونا يبتدي وكأقول كذا kadue kabri jisa jiroi ani nya ube ka no wanya ne gara duwan gira yo ya de buya kero ta ya daki bishan ko ya ka kadue chu ina kuna kira kuma do gadi na fajira ma din kiyele sawa ya ri patane kara pa jana nu kelde so na me ka ba ki kra so dai ali ku ke se ma tin ko ta ba ki ka la ta sin ko aku nan do ko ni ko ya be Muchachos, ¿cuánto quiero? Muchachos, la salsa y tal. Pasa cosa tan demasiado. Niña, kamu, apa ni betul tadi? Punya kira orang jangan ilmu yang atas kami ini saja. Ini pasal kerjaan. Nanti mau kerja apa? Semua sehari ini betul. Sebaru maybe woi semua jodoh dia kalau soalnya diofu. Lalu nanti woi sekolah muda udah. Riba ada. Warina ko sabaki ka hotarta और इसी तरह का के साथ सारी वरिना को इसी का गाँव पर बात इसी तरह का जी गाँव पर बात इसी सारी योगा नाम इसी इसी तरह का जी गाँव पर डाली करा चिंगार करता इसी दिन जिस वार इसी का गाँव पर बात Jadi orang yang saya aku ini mencari sinyal. Orang-orang tu aku kesana perlu surat atau di buku kesana lewat orang apa itu punjab negara. Ia sana kesana bahasa. Ini mana kerja kabarnya hari orang pada kesana. Saya anak lebih kabar. Saya aman lebih kabar. Semua orang faham. Itu dia sinyal. Kalau memang negara Islam, orang Iraq pun sama orang di sini boleh segala tapi ya berarti lera muka dia bakal sih mana dia cerita bahwa sini tu saja tu ani sih jalan sini tu saja ni mereka kekalian lejana dapat cajer tapi di konservan mereka kuliah dia all one day ini seorang manusia berbeda dia kalau bahasa ini imam benar amma ibu nari dia boy ini mati jiki kurang berbeda kau ni kau mati aku mau ini mereka tu jelas sekalian udah dari dia kalau lupa subuh mau orang community itu mungkin malah kesan ini karena kita mahu masuk dan daya orang mau beli mereka mesti akan caranya isar berpikir lagi raya apa baca baik raya isar ini yang berjalan mai orang kita pun beli kabar mau kabar Ani kalau orang mau tempur isbiat, apa orang yang lekas. Yo orang tiada yang berumah terleda, jual si komando, segala dah bisa. Orang kerana orang ganda dia segala apa tahu. Isanya orang ganda isah segala tapi yo orang ni bira hafizat cuci sini boleh. Yo kerana ilmu orang orang itu siap mana sini fakta kami ayat. Ni ada beberapa tahu ini dia orang saya ringan panjang. Ya dia kerana हम भारत को किसी लोग में भेजे चुका है रबी ने उन्हें कहा डेढ़ किलो सोडो लेशर Ya, sifu gah jadi apa? Namni bayi lagi jera, orang ini lagi jera ni tu boleh jera. Namni sifu ni kan sifu tumbe enjo. Orang mau je namni sifu kami le demo makam je le ya rakyat. Namni nama je kamu sifu lana lo minggu kami tindaga. Orang jera cune kamu gara berarti sosi mau berada tu baca besar. Isi gor sufi kaje tu kya nama le nama boleh kursus dia apa bahasa itu. Ya jemaah. Argo juta. Wanda deta inggargana. Warri mubarak ijra jirta ille warri adafade jirta ille wanda deta share godafi wacce aka so sarka da muku godafi oso gorsta de ogada mo obeti da ka te jar surami ka mu namu jara te tik kare be namu trota e boy namu ka te ni be ta sima ije fatu da ni bo ka tura ka ko fa wan na wali wan ke iska sara baje na maka hote sei bote male misore ogada mo aka bate rafe ji kana fakka da mo ba ti choni yada mubarak ko jadjo jara te jadi ti rahman ubaka Ani jara koti wandan jenu. Isino berada
Rakkoo gargaarummaa isaa deebi'ee namni gaafa saba eegatti deemamaa jiru dubbata waan jiru dhugaa jiru dubbata. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf uummata keenya ana jalatti argamtaru. Rakkoo fi jaalala keeti. Ani rakkoo argamte jedhee oromoo ani jiibwa. Osoo rakkoo natti himamu hunda fudhee sitti dhufe akkasii mufatta hin beeku. Rakkoo jabaateetu seetti dhufti. Rakkoosi rakkoo yeroo ammaa miidiyaatti dubbatamu qabii chaalayyuu rakkoo gaddumsaati. Ani na dhiba baay'ee na dhiba. Kanaaf uummata keenya yoo rabbi jedhe ilaallee dubbaratti dubbannaa ammas beellama qubara jalaa kaa'amanii rabbitu beeka. Wal fumachuu haa eegallu eegallee wal eegalsiifnu gaarii gargaarsa siibee namatti daballee ammas sagantaa qabuun dirqama just sagantaa wanni ta'u hin jiru sagantaa isa dabamee lamatti ilaa guyyuma dabamee lamasii mootus gargaarsi illee haa taasifamuufin yaada gooti guyyuma dabamee lamatiin koominiitiin kanaadaa tokko rabbii jedhee dhufe mariinuu qabuun achirratti hanqalan jedha gasfii sirra deemnaa achirratti marii goona ummanni haa hirmaatu cufannee adeemnu hundi keenya iyyuu ammala cufannee isin erga gasfii irra dhufaa siban gasfii irra biyya namni ittiin jookee galu hoftuu waan goonu yaada cufannaa irraa la cufnee yoo jenne malee gastiin battu cufnee yoo jenne gastiin hubani achi dhumna. Ayye Shimona waan jedhu baay'ee caalaa wanti dhufu sibiilli si keessa jirullee waan si dhukkubu yoo taate boqottee kaatellee yoo banteetiin jettee akkasitti ilaalulle. Siifan dhageeffata. Muyyattiin tuyyaa dhugaa dubbannee jenne tiktookii kanarraa nama beektullee hin qabdu giiftara beektullee hin qabdu giiftaroota illee nutu beeka giiftaroota illee nutu waliin oola ammas taree deebee nama waliin taphatu kan illee hin beektu ufuma kenna abbaa haa taanuufi dhugaayyuu kanan dubbadhaan ufuma kenna abbaaf obboleessa haa taanuufi muyayyootana muyyattiin tun durallee waa'een isaallee hin qabne waa'ee asliillee hin qabne mucaa beellaa kanattu iyyuu asiin duras gama asliitiinis gargaaramee ture gama mubaarakiitiinis gargaaramee ture jennaani lakki gama mubaarakiitiin gargaarsi na gargaarame suni achitti dhaabate nabi wanni ta'e wayituu hin jiru achitti dhaabate jette innis jedhaa jiraa jechuudha. Jenne muyyattiin tuniin arrabni kun ammoo isin cabuu ta'a warri hudduun isin cittee kijibdanii jechuudha waa qabachuu hin dandeenye mucattiin tun afaanii baafattee inni nan gargaarre hin jenne gama isaatiini wanni na bira gahee tokko hin jiru jette dhugaadha innis dhufee gama kiyyaanii namni tokkichi qarshii natti kennee nama tokkichatu hoolaa bitii fi geessinaan jedhe malee namni tokkichi mucattii sanii geessinaan jedhe hin jiru jedhee jira jechuudha argitanii jedhee jira. Nama dhibba lamaa shantama qabu ol maneera. Gosti sangeessa gargaarsi godhamee mukeessa sana bira gahee nyaattee Oromoo kana waan taate waliin gurguru tokko lammata saree deebi'eetiin muyyattiin tuniin namni kun isaas ta'ee namoota birootis ta'e ana caalii beekan rakkinna muyyattii tana dhibee muyyattii tana ana caalii beekan jechuudha. Muyyattii tana kallattii hundattuu yoo hamma danda'ameen dhiibbaa goonee sagalee fi ta'uu qabna nu warri asirra jirru kuni hanga danda'ameetiin jedhanii jechuudha. Ebelo ton jenne dirqama nama tokko qofa irra kaayuu osoo hin taane jechuudha. Hamma danda'ameen muyyattii tana sagalee taaneetiin dubbanneetiin geemi sanis nama barbaadadhu jechuu osoo hin taane ofii kennaa dhimmamneetiin barbaaduufii qabna akkuma namoota fayyaa qabu bira dhaabannutti akkuma namoota fayyaa qabu sappoorti goonuus isii tana ta fayyaa hin qabne tana ta ilma ofiitii kaatee aanan dabifachuu hin dandeenye tana sappoorti godhuu qabna jechuudha. Maaliif haadha faateetiif jettanii sappoortiin godhina beellaadhaaf jettanii sappoortiin godhina asiliidhaaf jettanii sappoortiin godhina mubaarakiif jettanii sappoortiin godhina rabbii keessan jecha ilmoo teessan tan harkaa qabdaniif jecha
ilma namaa irraa jasaan eegina. Jasaan ilmi namaa hoomata akka faayidaan qabu. Ilmi namaa hadha si harkaa nyaatee boru si nyaata. Ilmi namaa hadha si harka sirraa oolee ta'ee boru fidee quba funyaanti kaaya ilmi namaa. Ilma namaatiif osoo hin taane rabbii kan keetiif jecha rabbii si gubbaa jiruuf jecha boru ati irraa duutee ilmoo dandee rakkachuu ta'etti ilma siin ka'e ilmoo dandee kabaruutiif jecha muyattii tana bira dhaabadha. Warri paaworii qabdan miidiyaa kanarra kan giiftaroota illee beektan jechuudha. An achi qabu garana qabu kanarraa hin beekan dubbiin ta'e yoo waa dubbadhe namni gara faallan na fudhata afaan kee gadi qabu osoo waa hunda argu jechuudha. Gadi kana ta'e muyyattiin tun hammeenya asliirrallee hin kenne hammeenya isarrallee hin kenne gara asliitiin wanni naaf godhamee jira hamma danda'ameen Oromoon na gargaaree jira. Gargaarsi gama Mubaarakitti dhaabbate Mubaarak silkiillee na jalaa kaasuu hin dandeenye itti bilbilee guyyaa hedduu na jalaa silkii hin kaafne kan dubbatte Mubaarak qarshiitti erganiin irraa nyaata jettee warri kijibdan sun Mubaarak qarshii erganiin irraa nyaata jettee hin jenne jechuudha. Geemii beellamaallee si taphachiisa jedhee Mubaarak achumaan cadhisee waan ta'e cadhise hin beekuu jettee kanuma dubbatte. Waa'ee maqaa isaa duka kaafte waa'ee mucaan beellaan kuni gargaarsi gara Mubaarakiiti. Seenessi gargaara jeelii biseenee ture gargaarsi asii sin geenye jedhee natu gaafate. Kaasii nagee jira dhagaa Mubaarak Ramadaana keessa mana kiyya dhufee lulluqqinaa dalagee walitti gargaarsii guura naan jedhe sun dammoo nabira hin geenye gargaarsuun maal akka ta'e dhaabate hin beeku gargaarsuun hin guuramne jette malee Mubaarak nan gargaarre yookaan Mubaarak dhuunfaatti nan gargaarre. Beela achirratti gaafa sana maal godhe beektaa waatsaappii wayii banee fi lakkoofsa sigaratti qabsiisee fi namoonni siifanii gargaaruu barbaadan namni keenya koo dhugaadha laammaanaan dhugaadha jedhaa jira. Si jalatti dhugaadha jedha. Namni keenya bakka abbaan hin jiretti sitti murteessii gala. Gaafati gadi baatee immoo deebiitte dhugaa keetti siin jedha. Akkana jira. Keessattuu miidiyaa tiktookii irratti dhugaa keetti sila dhugaa keetti. Anuunaanis dhugaa keetti. Almuhim nama dantaan qabuan. Mucaa kanaaf namoonni boo'anii jennaan jara keenya jedhee boo'ee ani gulatti dhagahame. Seegare boo'ee jennaan mubeen boo'iniiti lakkoofsa si qobaluu kenni jennaan waatsaappii banee fi lakkoofsa waatsaappii sanarratti lakkoofsa si qabsiisee fi akkaawuntii illee qabsiisee fi namoonni gargaaruu barbaadan lakkoofsi siifan kana irratti gargaaraa jedheen dhageesse lakkoofsa siifan kenne. Siifan yeroo sana si dubbisaniiru dhiisaniiru beekatu beeka Allahu alam qabanne jedhaa turan gaashi. Mina dubbisen achumaan na dubbisen. Kana jennaani namoonni sheekoliin dhagaa jettanu abbootiidha maqaa adda addaa. Mucaan kun gargaaramuu qabdi eeyyee wallaahi kan silaa gargaaramuu qabdi isiidha. Maallaqni isii barbaachisu immoo doolaara. Carraan arganne. Amma waan sirriitti maal dhugaa dubbachuuf yoo nan kutu miti. Warri koominiitii Kaanaadaa malee ispoonsarri hin jiru. Dhaggeeffadha. Dhugaa walitti hima. Uummata keenya uummata rakkisina. Warri koominiitii nu gargaarsa goona. Warri koominiitii Kaanaadaa akkuma wal qabdanu. Ragaa baanaa fi yoo jala wallaaltan nu beektu. Hangana kiyya wallaahi wa billaahi quraana rabbii kan qabeen kadhadha. Ijoolleen kun warra isin rakkisuu miti. Jaarsis waa hojjetaa dhabuu malee nama isin rakkisuu miti. Nama biikkatee jiraatu amaaniin hin beektanu. Rakkoo isaatu gadi baase. Amaan shabaaba bareedaa akkuma isin argitan sana. Rakkatee gasinitti bade. Takkaatu gadi ba'ee isin hin arrabsin. Oromoon xiqqeessin. Utuu maal hin jedhin. Utuu miidiyaatti bahuun fedhin. Utuu kayroo jiru jechuudha. Nu wajjin oola saahiba keenya. Anaa wajjinis wal beekna. Asli wajjin saahiba. Abdii Muktaar wajjin saahiba. Reediin saahiba. Guyyaa tokko nu biratti argitanii hin argine. Rakkootu gadi baase. Sidii galee. Intalli kunis gaafan fuudhu akka jarraa ta'e miizee kiyya turteeyyuu. Wallaahi siifan amma cabdee dubartii gayroo keessaa bareedduu qoy dubartii gayroo keessaa bareedduu eenyu naa barbaadaa jennaan siifani jedhamte kanatti rabbi ilmoo 4 kennee 5 kenneefi cabdee manatti galte kun amma nama bifa namaa hin qabne kuni sargii keeti ijoollee miizee shamarranii gaafa sargii goote argitanitti dubartii ja'a dhufte miti keessaa tokko sii galte. I'm sorry, what a good rabboota akkana godhe. Hadda maanguddoo bakkaattee bitti jijjiirame ilmoo tokko yoo deessee dubarti hin cabdi. Ilmoo 5tu karaa si dugda si keessaa bahee cabdee lafa qabte malee bareedduu miskiina nama tulte. Hadda garuu ilaala footoo si durii immoo wanta yookiin viidiyoo nan qaba maxxansuu bineef
isii watti dhaga'ama kan jedhu haafilee si eeguuf jechuudha. Kanaafi lamman jaraayyuu wanni gadi baase rakkina gatii ta'e jennaan Oromoo ijoollee afran kana keessaa tokko silaa rabbi nurraa fudhadhe dubbiin rabbii namaan galu tokko keessaa bakka biyyi qabachuu danda'a. Tokko keessaa gadi beeduma nama hawaasaa sagalee ta'u nama ilma Oromoo tokko hambisu ta'uu danda'a sababa ta'e. Tokko keessaa barsiisaa ta'e nama ilmaan Oromoo qaru ta'uu danda'a. Dubbiin rabbii namaan galu barri kun isin darba. Yoo dhuguma dhugaa jaallattan dubartoonni Kaanaadaa jirtan hedduun keessan na jala jirtu waan ta'eef jaarsi keessan koominitii Kaanaadaa keessa hojjetaatti yoo qalbiin isin beeku rabbumaa jedha nu alaafin itti gaafatamummaan fudhanna. Mucaan kun hin miskiina. Inni rakkinatu gadi baase lamman jira. Adaraa maallaqa barbaachisu nuun qabsiifnaa fi asbaati. Ispoonsara taanaa fi jedhaa koominitii maal nama meeqaa buutaa jirtu. Mucaa kanaa ispoonsara buutaa. Maallaqa manu akka miidiyaatti hin funaannaa fi adaraa jedhee harka isin dura qabeen isin kadhadha. Isin garee bor yoo mucaan kun yaaddoo ilmoo kanaatiif dhukkuba ammatti jirtuuf duute ergasiin duute miila keessa silaa miila amma sakamtu miila keessa galtanii anaa nyaatu jettanii dhuftanii haa jettanii boossanii akkasin amaaniif ijoollee kana fuutan nan beekaa. Yookaan immoo abbaan miskiinni kun utuu irraa du'e tuma gina jala fiigu adagaa makiinaatti irraa du'e rabbi umrii isaa dheeressu akkasin boossanii isiidhaaf ijoollee achi fuutan hin beekna. Maal fayyaanitu jirru wal hubannee haadha sabbaas ijoollee kana yoo baafne rakkoo maalii qaba? Nu maallaqa hin qopheessina. Oromoon nu dawwatu takkaan gadi meeqoo kan addee dhabeelle waan. Rabbi ixaa hin taane naa kenne ta'ee ixaa ta'uu naa kenne ta'ee hin beeku malee takkaa galatooma miskiinawwan kiyya gara kanaan siinoo sin baaseera. Gara kanaan galatooma. Gadi bee waa kadhadhee Oromoo koo jedhee waa gaafadhee dhabeen beeku gara maallaqaatiin shakkiin qabu matarra nu yeroo dhabu malee. Mee ispoonsara nu barbaada nu maallaqa himbu matarra akkaawuntii jalaarratti achi nu baata. Kanuma dhaamsa kana mee rabbii jedhee obboleessu kan dhagaa jirtu obboleetti kan dhagaa jirtu Kaanaadaa jirtan irratti hojjedhaa gara maallaqaa isaatti. Ijoolleen kun immoo dhufanii rabbashuu dhufanii nu akaakulu. Obboleessu anattu iyyaniin beekanu kula. Anattu iyyaniin beekanu. Waa'ee haadhaa, waa'ee dubartii dubbachuu hin danda'u. Kana kaawwantii balleessuun na jalatti barreessuun mana jala. Mushaa. Kanaaf kanuma kanas ennaa kan isiin jette irratti immoo giiftaroota maaloo maaloo jette irratti tapha beekamaa akka nama tokkotti sii qabna. Garuu waa dhugaa dubbanna qaala. Tapha beellamaa qabanii tiktookii maashii qallabanii qixxee immoo isiidhaa kennurra mee Oromoo dhufti biyya dunyaarra jirtan doolaara 100 tokko lubbuu nama jahaa baraaruudhaaf doolaara 100 tokko. Yeroo tokko suuraa inni asirra yoo mul'ata tiktookiin naadawa yeroo takka dayyaa takka. Suuraa maalii? Suuraa wayyoo maxxanse tiktookiin naadawa. Suuraa dhiiga qabuu fi onnoo maxxansin. La. Siada isi suara apa maxxanse? Mul'atu suuraadhaan. Balleessedha. Kanaaf Oromoo koo gargaarsi godhamuu fi taphni beellamaa tokko hin qabamini miti. Namni gara baankiitiin, gara gaashaappiitiin, gara akkaawuntiitiin isaan mijanna jira. Karaa deemaa dhaga'eedhumayyi push godhee dabarfata. Isinii galeena waa kennee akkuma nu kennu waa kennee fi dabarfata. Nama isaan mijanne jira. Tapha beellamaa tokkos haa taphachiifnu. Gargaarsas hagoonuu fi akkaawuntii immoo kan isaas miti. Kan haadha jira amaanaadha jennee ani basliin. Akkattoon galle naa basliin jechuudha. Amaanaadha akka yoo jedhu du'aa jiraatti birii tokkotti hin kennine jennee walitti qabnee gaafa akkaawuntii keenyaa miti dha kan maatii jara kennatamu keessa kakachiifnee gara irratti walitti qabnee fi jennu maaliif
ijoollee kana man jaraayyuu pambarsii ijoollee kana goona pambarsii jijjiirra jechuu danda'u akka uummannis ijoollee kun farqaa balleessiti hin jenne maatii jaraatti himnee ani basliin akkaawuntii irraa fuunee irratti galchineeti yeroo maallaqni nuu guute Oromoo koo nuu guuteera jennee gara barbaachisaa ta'een waan godhamuufi qabu goona jalattuun kenni nu kenne ofii fudhachuun maallaqa ofii nutti ergaa jechuu miti jalattuun kenni nu waa hawaasaati maatii jaraatti kenninaa kenni kanatti walii gallee dubbii haadhaana jalaa ta'e ana jalaa dubbii haadhaana jalaa ta'e warri haadha qabdan dubbii ilmoof jaartii kiyyana jalaa ta'e an ummata gargaara jedhe ana wanti kan na baase beekamti miti an obboleetto tummii jaatti hin bahin tumbiyyaa bahin wallahi wa billahi waan an qabu nama hojjeen nyaataa ture ijoolleen Saawud Arabiyaa ragaa ijoolleen naannoo kooti jechuudha waan an qabu nama nyaadhaa guddadhe an takkaa kophaa buleen beeku an ijoollee walitti qabeen wajjin bula ijoollee baadiyyaadhaa dhufan garuu anas kan na baase rakkinuma hawaasaa malee nam tokko beekamtiidhumaa gadi ba'a beekamtiidhumaa fi caccabsaa sarmaan garii namaa raabsaa gadi ba'a tokko ittiin beekamudha ijoollee miidiyaa gosa tokko isinii kennan biraa ba'a yookiin dhaggeeffadha ijoollee miidiyaa adaraa rabbi beekamtiin hin taane beekamtiin arrabaan dhufu gaafa ate arraba dhiifte yooti sheeka taates yooti keessidhaates namni sirraan na gahu dhageessanii arrabaan dhufte gatii ta'eef arraba malee namni sirraa dhagahuun barbaadu namni arrabaan kuma tokko ofitti galchee dhaggeeffatame bor yoota arraba dhiifte nama 100 si dhaggeeffata garaa kee muradhu obboleessa koo obboleettii koo waan gaarii hojjedhu miidiyaa irratti beekamtii barbaadda waan gaarii hojjedhu beekamtii ati hin barbaadin abadan beekamtiin ofiin shaaxaa isaa baadhatee dhufee jechuudha eessa jirtaa jennaan beellama irra jira jaartii gootee wajjin bashannanaa irratti yeroo barbaade itti bashannanta beekamtiitti beekamtiin beekamtii barbaade ofiisitti dhufu wayya malee ati beekamtiin barbaade yoo malqiyaamaa beekamtiin argattu yoo malqiyaamaa ati beekamtiin wal argitan beekamtii waan gaarii irratti hundaa'e irratti beekama wala machuu dhiisaa jibbaa dhiisaa nu rakkoo irra jirra warri kan yeroo Ijipti jirtan of eeggadhaa maqaa hawaasa Oromoo biyya Ijipti jiranuutiin maqaa baqattoota Oromoo biyya Ijipti jiranuutiin warri baajaaj dhaabaa jennaan dhaabdan warri mana shaayiin deeminaa naannoo kana jennaan dhaabdan isin galateeffachuun barbaada obboleessa keenya baajaaj gadi baasee waraaname mana yaalaa dhaqeera jedhani ani ijaan hin argine mucaa isamboo ilmoo irraa saamamee falaxame sana ilmoodhaan wal argeera mana yaalaa immoo nutu nama godheefi erge rukuttaan hin dhaabanne kostor jedha biyya namaa keessatti tokko qabalamuun dhiirummaatti guddaa hindutinaa dhageessanii hindutinaa inaarinaa biyyi namaa kaballaa qaba biyyi namaa doolaara qofa yookiin immoo birrii qofatu hin taane kaballaa sin qaba warra fuula keetti tufuun jira mirga biyya keetti hin qabne biyya namaa keessatti hin barbaadin isinillee nu koree uummannee socho'aa jirraa koree yeroo jechuudha yoo rabbi jedhe gabaasa hunda gumaa obboleessa keenyaa kana qabataa itti barbaadataa jirra isinitti illee dandubna kana quba qabaadha rabbi isinee orgumaan deemina wallolina amanadhaama jalaa baqadhaashi ilmoo mootii otoo kuffisuu beekanuu jalatti kufan jala Oromoon nama gaafite mo'amna nu galuu dide malee ilmoo mootii otoo kuffisuu beekanuu jalatti kufanii jedha Oromoo hadha fudhulaadha warri biyya Ijipti jirtan fudhaa kana ilmoo mootiitu kuffisuu beekanuu kufaa fi calloo yoo isin dhufe si qabdee torba bilaan si gatte kufii fi bakka du'eeras keessa adeemte bakka haga dubbii sirraa utti an dhaamsa koo fudhadhe sila booddee haasoo kan ammas garuu biibii kanaan booda nan haasaa siifa waan jettu yoo qabaatte obboleewwan keenya waan jettu yoo qabaattan dubbadhaa fi san xiqqoo si walgahii addaa buutee dhufe. Ani wanni hin jedhuu barbaadu hubee kaleessa saargitee gaafa mana kophaa kiyyatti ani yookaan ammoo fakkeessuudha namni waan garaagaraa hubachuu danda'a keessa qabu namni rabbiin na uume waan beekaa ani
waan ilmaan xiyyeettiin guddifadhu qabaadhee sa'aatii 24 miidiyaa kanarra taa'ee Oromootti hin boo'u waan ilmoo kiyya waan ta'eef sigalee silaa guyyaa har'aa laayivii kanarra seenee dhimma kiyya hin dubbadhu. Akkuma caarraati wanti hundinuu guyyaa rabbiin jedhe malee hin ta'u. Ni rakkadhe. Haala nan keessa jiru anaaf rabbiin na uume malee abbaan manaa kiyyaa abbaan warra kiyyaa kan naa waliin galuu iyyuu hin beeku jechuudha. Wallahi cinaachan ittiin ciisuun qabu. Suuraa argitee garuu ati qaama kiyyan argine haadha faateedhaan kottuu laaliin jedheen sii galee dhuftee sooma keessatti illee na laaltee jirta. Haala nan keessa jiru ilmaan illee akka isaan na godhan. Soomni naaf hin heeyyamamu garuu maybe rabbiin dhukkubuma kiyya kanaan soomeetiin salaadhee rabbiin kiyya kadhee furmaata wayii argachuu ni danda'a jedheen boo'ee rabbiin kiyya kadhachaa ture. Nyaata hin nyaadhu hin dhugu warri kara mubaarakii nama dhuftanii na daawwachaa jirtanu. Ani rabbiin kiyyatti isinit kakadha rabbiin na uumetti. Ilmi namaa gaafa dukkana qabrii san keessa seenu wanni inni qabrii san keessa fudhatee seenu ilmoo isaa haadha isaa abbaa warraa isaatiif. Garuu an addunyaa kanarra wanni akka ilmoo kiyyaa jaaladhu jiru. Namni haadha ofii caalchifata. Garuu ani wanti ilmoo kiyyatti fiduun jiru jechuudha. Miknaatuma ilmoo kiyyaaf jecha waa baay'ee dabarsee. Namni as keessa jirtanullee warri miidiyaallee nan beeytan waan keessa kiyya haalaan keessa jiru. Ani kalee gargaarameetti beeytan malee rakkoo kiyya ka dhuunfaa ka mana keessaa namni naa beeku jiru. Kanaaf rabbiin na uume qofatu beekasii galee. Har'a gaafa isiin na jabaattun guyyaa meeqa kophaa kiyyallee dubbatadhee furmaata dhabe. Wanni miidiyaa kanarra bahuuf meebi waan aanan ilmaan xiyyaa bitu ni argadha. Namni biyya kana keessa jirullee kan inni beeku akka nuti makiinaa qabnutti akka Oromoon duraan nu gargaaretti beeku. Garuu makiinaa shiraawwootuu ka rabbiin na beeku duudaa xiyya mataa isii qabee kakadha. An makiinaa fidante sanirraa warabbal kaaba ilmee an jaaladhu kana rabbiin narraa fuudhu. Ani maallaqa makiinaa sanirraa guyyaa takka ittiin hin fayyadamu. Jechuun ittiin fayyadamne yeroon isinii jedhu furmaata tokkollee itti argadhee akka namni bu'aa itti buufatu. Boruu yoo ilmoon kiyya na jalaa kufte waan mana yaalaa ittiin geessu hin qabu. Isin caccabde ruksaa hin qabdu hundi keessanuu ni beektan deemtanii ilaaluu dandeessan. Shurtaan irraa baasee jiru. Ramadaana dura jechuudha. Isinii galee yoo darbee mashwaara guyyaa takka baase sanuu gammadaa jechuudha. Isaa waliin illee wallabbii qabna sababaa kanaan sagalee naa ta'ii mubaarakiin naa iyyi asliin naa iyyi siikuu kanneen iyyaa ture an akkami iyyaan du'ee awwaalama malee ol ba'ee oonlaayin irratti ni iyyu. Ani fayyaa hin qabu dandee ilmaan kana olii gadi dhoobu. Dhukkubni kiyya kun furmaata. Rakkoo eenyuun haasreetan. Unkaan aadillee rakkoo warra Liibiyaa san keessa kiyyatu caalu. Wallaahi rabbitti isinii kakadha. Rakkoo warra Liibiyaa jiru san ammana ni qabaa. Mana keessa taa'een haasaaraami isaan mana hidhaa keessa Suudi Arabiyaa keessa jiran. Rabbitti isinii kakadhe. Isaan mana hidhaa san keessa qorra azaaba sana keessa ciisanii bulan. Hangafu cinaachan ittiin rafuun qabu babaadis. Caamee dhiisina dhazzabini. Siigalee ani cinaachan ittiin ciisu sireen hin qaba. Siigalee kuttume. Bas gaafa. Sireen hin qaba. Siree qabaachuu fi furmaata naan godhu. Waan itti dalagadhee nyaadhu ni qaba. Furmaata wayitu naan godhu. Warri mana hidhaa keessa jiran mana hidhaa keessa jiranii namni beekaaf. Ani garuu mana keessa jira. Seerasi rabbiin nama naasaa. Karatu hin ofiin jedhee muknaata mucaan kun qalbii hin qabu aqlii hin qabu sa'aatii 24 biisiidha sammuun isaa inni daa'imman nan gargaaru hin danda'u ilmi dhiiraa daa'ima na gargaaruu hin danda'u anillee akka inni na gargaaru hin barbaadu isinii galee maal na gargaarame wannummaan inni na gargaaru maal naa godha nyaata kushinaa seenee naa dalagaa na wayna ofiifuu cinkii qaba maal naa dalaga anaa dhukkubsatu wayya jechuudha nutuu mana keessatti ofii keenyaafuu waldhabbii qabnaaniif inni sababaa ilmaan kanaatiif jechuudha.
yuelli ni beektan inni danda'e yuelli deemee guyyaa lama guyyaa sadi deemee dadhabee sanboota ittiin deebi'u jechuudha amma achi deemtee wanta hin bullee jedhaan inni ammoo siif hin beektaa minaan jedhu ofii keenyaafuu nuti walii galtee qabnu sababa ilmaan kennaatiif duraan gaafa ottaatti jiru akkuma lama kaanii waliin bashannanaa waliin kulfina shini galee waliin nyaanna waliin amma qubaa waliin qabu sababa ijoolleeti inni gadi bahee waan argatu fidee lakkenne ani ijoollee waliin olii gadi oofu sa'a kan dhitee sa'a kan bahee rabbiin na beeka ani hin beeku ani yoo rakkoo wayina uumame nama itti bilbiladhu hin qabu jechuudha yoo asii gabbeen silkiin isaa cufaa eessa jirta jedhee gaafachuun hin danda'u ofiifuu sammuun qabu biisiidha kan inni bakka waamee ilmee afur jechuun amma deeggarta gaafa rakkoon biyya kana keessa uumamu isin hundinuu yuelli innuu silkiin isaa cufaan isin waliin achi yuelli jira jechuudha makiinaa isaatiin nama caalee isinii galee Aku cuma telepon tadi di internet. Dari cerita di internet. Aku nama saya aku punya cerita. Ani kalau dia mungkin asli kalau si Hasan. Mimpi karena jika ada barat ini adalah aku ya kan anak-anak kita asli hiwat itu. Karena memang bahasa itu dari warak kalian gara-gara hadalnya dagagame wan berat kota tu kamari ya kan anak-anak. Ani kita berada nama dua dan dia tenaga cantik. Me animal kau cuka babak kalah. Isim full dia kita kusa cuka dia kita malah pun nak esa jauh beda. Ofifu anarra waggaa sadii deema eegan kiniinii liqimsuu eegale jechuudha. Erga gaafa guyyaa ilmaan kana garaa baatuuti ani kan hin deemu kiniiniidhaan qorsaan marfeedhaan ofiin tajaajilaa jira malee nyaataan hime. Waggaa kana keessa kiiloo tokkitti hin dabale. Kiiloo gara kiiloo 25. Yaa ol waan ta'eef nube sillee haa ta'u asliillee haa ta'u kan ilmoo biyyaan isin qabu kun humna biyyaa ol bakka. Kenapa anda minta orang ini dua sudah bekas, sekali nak datang ni. Sifu, tempoin ada ke sifu? Nah, ada kami ni pun ni, tapi ayah aku cakap. Asal dah ada ke? Ada ke? Wari media kan backup juga. Ada ke sifu poin ini? Wari media kan backup juga. Kami ambil punya dekati. Tapi email media nanya cuma, muanya ni cuma orang negara pun belajar kini ni cuma. Saat yang kini sana lihat kami ya kayak beda tu nama banyak tu, tapi canggih pincar, tiga pincar tu dah kami karena sini gale. Aku biar ni nampak pun, ini biar kan nanti biar kan orang kau dah suatu semua orang gale. Isi nama orang masih naskah saja dan kota kamu hilang lelana, imam dia kan lelana. Segala nada di biar kan kesa abasa, pakainya terguna kiawan terlalu aku juga bersih. Kalau aku dirumah jura biar kana kesa bahu kalau mana ada ijoollee arfan kana fuudhee deeme akka isaan furmaata namaan goone hin beektan bakka wanti hundi humna yaa'u ta'e waan hin godhu nan dadhabee sinii galee wallaadhaan amma amaariffaanin ibsadhan jedhe osoo an afaan amaaraatiin sagalee tokkittii kaa'ee na gargaaraa jedhe akka naan furmaata argadhu hin beeka garuu nama kiyya xiqqeessu hin barbaadu ilmee kiyyaa jecha garuu waan fedhen godha ani amma wallaahi rabbiin na beeka. Suni tak kau berkangga bukan untuk makinan kalau sini gale. Rabbi ilmu anjana bukan Rabbi labu beri shanta beri anak ijoollee dia bitung kau. Amma mucaan kau lain nana nane marakan era beri question beri nana lesu. Sini gale suni beri kardi tidak bukan bukan isi akan makinan kamu tidak makinan dan akan tertular saja. Jalan tadi jika dikontrol santai. Raku kaya sila osoo cara aku Rabbi nama dasite osoo abba kabenya wayita Oromoon biyya kana na baaste miti biyya rakkattu sun keessattu sila nama saraada nyaame kunuunfame abba kabeenyaa meeqaati. Dubartiin takka dhiira takka deesse dhiira lama lakkuu nama deesse eessattuu kabajaa qalbisinii galee. Ani garuu har'a kabajaa kiyya buqqee sa'aatii 20 wanti allaa'ee birra sinu jaaladheeti miti qooba kiyya garaa kiyya marrumaan kiyya hidhattee meebii waa wayii argachuu ni danda'a jedhee isisni qaama kiyyaaf qaama ilmoo kiyyaa irratti kiyya jechuudha. Kan namaa gadi ta'eeti miti kan dubartii haayiroo kamii caalaa namni ilmee tokko walirra gadee deemaa jira. Kan garuu ilmaan afur ofitti qabadhee rakkoo isaa bu'ee meeqa keessa dabarsaa marrumaan kiyya hidhattee dhukkuba kiyyaa waliin dhiiga meeqaan gaa'onaa dhiiga
fincaa'aa viidiyoo isin godhee isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Yoggaa tokko dhiiga fincaa'u jechuun kiniiniin sun hogguu liqimsu qaama kiyya nadheessaa kukkutee cicciree bitee iyyuu hin jiru. Tasfaa iyyuu hin qabu tasfaa ittiin jiraatu. Innillee tasfaa hin qabu. Isa illee lubbuu baanallee na dhibbu. Ka'ee gaafa inni mara ooyishii maal godhuu qabu. Ani tasfaa ittiin jiraatu illee hin qabu. Rabbiin naa jiraachisu. Tasfaa rabbiirraa hin jiru garuu osoo dandeemu naa sooree qofa. Hirriba hin qabu. Yoo arrafe rabbiin guddaan kan na argu sa'aatii 2 sa'aatii 3 saccaan irratti himantaa bakka sa'aatii 24 hin taanii yaada. Ani boo'ee onneen na cabbe injina dhukkube. Dhukkina kiyya gulmee isinitti dhagaa Oromoo hundi keessanuu mubaarakii baasnii fi waggootii asirra jiran qofaa miti. Bakkaan baasuun dadhabdoon. Ani qaama koomunitii keessa dalagullee suuraa kiyya qullaa ta'ee itti ergee furmaata wayituu darban. Asliif mubaarakitti badhu rakkoo kee asliif mubaarakii yoo himatte furmaata darbu. Angaruu ammoo sa'aatii 24 isaan cinqullee na ulfaate bakka. Ashaangullitti hojjannatti hojjannanii yaadame. Amma namooti biyya kana keessa jiran waratu koobatti jalatti geenaa arrabsu. Kadhattuu ilmaan kana kadhachuudha hundeesseedhaan jedhanii siin galee. Kadhattuu kun arrabsu jechuudha. Hangaruu kadhattuu miti ani ilmoo kiyya jecha kadhattuu ta'e siin galee. Ilmaanii hinaasanii nyaatanii siin galee. Garuu abbaa kadhattuu ilmoo kiyyaatti wallee waan akkanaa haasa. Namni garuu wallee yaabisaan mallaqa guutatanii akkaawuntii warra gana qabu sana qabu. Lalu gargaarsa Oromootii tasgabbeessu siin galee. Waliin kiyya maallaqa gana naa erga doo isin jedhee dhamarsani. Keessaan isin himuu danda'a isa jilaalidha yoo balfaadha. Jigalee garuu ani bakka wanti hundi hunda kiiraa. Laalesifu namni asirratti beekamtii qabu mubaarakiinis haa ta'u dooktarasiillee gaafii beekee waraabuu shaqeessudha. Akka ati guyyaarraa dawaa fayyadamu gadaga'e. Akka ati guyyaarraa kiniidhaan dhaabattee deessu akka ati waa dalaguu hin dandeenye akka gargaarsi barbaachisu ni beeka. Garuu nafsi walitti dhufee waan kana warri beekamtii qabu walitti dhufee furmaati siif laalcha hin jiru beektaa ammallee warri asirra jirtan beekamtii qabdan. Ijoolleen biyyaa nama walitti gargaaruu ni barbaadan karaa barbaadan gargaara. Akkuma mubaarak jedhu warri Kanaada jirtan ispoonsara isiidhaa gochuun qofa mootii walitti faamilii kana walitti baasuu danda'u. Mubaarakillee haa ta'u asii walitti dhufaatu warri beekamtii qabdan liibii sinaati mootii kana karaa biyya kanaa keessaa baasuu dandeenya. Eenyu gaafadhee jiraate irratti gaafadhaatiin mootii kana biyya kana keessaa baasaan malee biriin 500 fi 1000 takkaa dhabureef kun aannan guyyaa takkaa bira tu'a. Kiinii liqimsiti guyyaarraa sibiila keessa handhuura hin qabdu dhukkoo baay'ee qabdu. Namni hin beekne hin jiru. Kanaaf akkana walitti harrisuun biriin 500 fi 1000 takkaa haaraatu ni daa'ima biran tartu isii biran tartu. Kiraa manaa qabu haala jiru kaayiroo namni hin beekne hin jiru. Kanaaf wanni isaaniif fayyadu ispoonsara gootanii fi qofa biyya kana keessaa baasuun. Malaka dubbatu malaka dhiisullee wallaalee kanuma natti fakkaata yaanni xiqqaan kan asirratti inni haasa'utti jirra. Isaan dhageennee jirtan jedhee hin yaadu. Garuu ammoo warri nagamti yeroo jirtanii dastii banee hin jiru aninee laayibii mataa keenyaa banannee keessa jirra. Malaka dubbatu malaka dhiisullee hin beeku wallaahi. Rabbumaan bichaan isaa qabatee Manjira wallahi. Namni keenya wanti dubbatu namaa fi nama walitti buusu malee waan biraan beeku dubbii reefu haasanii mubaarakii bilbilchiisanii dubbatan. Aadatu isii gaafate malee. Amaaniin gaafadhu siifan maqaa kiyya hin dubbattu waan balkaaba kana jedhe amaaniin gaafadhu kalas. Nama naa bilbile sanaan siifan maqaa koo hin dubbattu jedheera. Natu gaafate. Ani yoo si fayyadamanii akka sagalee naa ta'uu dandeessu. Ati yoo har'a dhuftee sagalee naa taate namni mucayyoo mukalee gargaaramaa turtee fi kijibaan maallaqa qorataa jirtan isin hin jechuu danda'a. Nin beeka yoo si komadheefillee waan si komadheef nin beeka yoo silkii na jalaa kaasuu deddellee ani nin taradda. Yoo abbaa feetee muffattee yoo abbaa feetetti kiinii qabattee waan feete taate anatti akka ati garaa hin jabaalle nin beeka. Suuraa kiyyallee si erge laaltee si galee garuu ammoo kan hin beeku ammallee jedhee jira waan inni calliseef isaaf rabbi beeka jedhe malee mubaarak nan gargaara akkas naan taane hin jenne si galee.
اللهم